ربي لا في سيتو لا في سا أستاذ الرئيس دبلي كيسان سينجراني إيمو چالا زومي تو دركما يوكا مو سرّي تنا ما برسيسا جران إيه كاروغا إيمو كيسا وايدو تو جرا لو سينس نجرا صبني ولا برسون نجرا كيسما كيسا تيوديرا كان باين سيما تقول إيمو كنا بدوغا إن أوليني إن سوداتيني waan jedhaniif qabani anamma dhageen beeka bakka ima dhugaa dubbachuuf ustaadonni immoo baay'ee dhiiran simatan yoo dhugaa dubbachuu taate si galee ammooti ati ustaadara dhaabbattee hin dubbatini hundinuu adda adda gaannutu ka waan isa argine hin argine Jozoon haraadha beektanii akkanuma nama tokkotti mee jennaan ustaadni achiillee ustaazuma quraanuma barsiisa kaasiillee quraana barsiisa suuz waan siin jedhe Imo keessa jiru jechuullee miti garuu baay'ee hanga deemee argetti warruma qur'aana wallaahi laal markaza tokko nama isaaban qabu namni jala baratu jechuudha. Hirra fatanii. Egaa meezumina barsiisaa gameera qeellaala. Dhugaa jechuudha siifa fixanuu jedhan dubbatiin jiru. Beekaa dabarsan ta'e hin beekuun. Ka ihaa wallaala kiyyaatitti hin qabe namni tokko fuula tokko irratti digdama soddoma san digdama mi'a jennu digdama bakka dogongora digdama diqqaaf guddaa wal keessa dogongorri diqqaaf guddaa wal keessa jira. Achi booda maal jedheen bakka takkitti bichaa dogongorte jedheen fuula tachaanu qaraadhu jedheen fuula lama qaraatan jechuudha. Waan akkana jira namni haaraan reefu waa eegalu nama xiqqoo achi jabaate malee wanni kun hin galuuf. Suuz wanni siin jedhu addarsul awwal jettee huruufu lijaa ilmufrada jetteetumaan aliif fakkeenyaaf aliifiif ayni jetteetuma qaraata himu irratti ayni kalas baasteerta siin jedhan haqiiqaan garuu isiin aynii miti baadiin amma daad jetteetuma haffazda harfii biraa tamit wal fakkaatu xaa jetteetuma qaraateetumaan maashaallah siin jedhanii si dabarsan zuumii irratti illee wanna zuumiin hunda jechuu kiyyaame mallee zuumiin garuu markazoonni anammaa afaanii hin dubbadhee fi kabiroo kan jiran hamma rabbi silaa balaa fi seddu gongoran dabarsan darsii tokko ji'a teettee ji'a lama teettee akka himoo sanii miti ji'a lama teettee sadii teettee akka ati dogongora san irraa baatee si dabarsan malee adduma ol dhuftee guyyaa lamatti guyyaa sadiitti afuritti gaafa ji'a sadii huruufa xabdootee muhaadaraa sii godhansanii jechuudha zuumiin hedduun maqaa dhahi kunniin. Hammam takka dogongora kee garuu hammam takka ni fooyyooyta hedduu keessatti parsantii guddaan fooyyooyta hedduu keessatti ammoo haa ta'uuti akka himoo sanii miti himoos kana jalaa dhokate jiraachuus danda'a garuu ijatti yaada yoo arginu nama takka nama lama markaza meeqa jira kuma'ii baay'inni isaanii kanaafuu addarsul awwal jettee gaafa ji'a sadii buuftee faatihaa yoo galte faatihaa quraan jiruu jechuudha. Kan amma namni zuumii barataa jirtan fuudhaatiin biqiltuu dubbisi biqiltuun zuumii si hageessitu zuuzu nama haaraadhaaf xiqqoo in ulfaata. Hayyeera halasi beega warri zuumii irratti quraana hayyee rakkoon qabu nannaqaalle warri zuumii irratti qaraatanii jirtan aliif laamirraa haaya gabaaba sana naa qaraayiti mee anillee siifan qaraati. Mee dogongora warri himoo qabu dogongora warri ziimuu qabu asirratti wal fattannee si duukaan amma dhufan siin jedhe himoo biyya sachi gatee aliif laamirraa naa qaree biqiltu. Ani habiibti ilaali yeroo himoo irra qara'u maashaallah jedhameetiin himoo irratti ati maal qaraataa yunuma qaraasisteenaan ijoolleen qaraachisaa ture beeki loosee jechuudha. Amma garuu ergin zuumii dhaqee suuraa alif laam nisi suuraa faatihaa keessa ji'a takkaaf hin deemaa jira suuraa faatihaa jechuudha ummul qur'aan kan jedhamu wallahi hiimoorra waggaa lama taa'een achirratti huruufalleen quraanalleen achirratti hin buuse qiraatii wagguu qara'u maashaallah atiin qaraatu jennaan guyyaa kana achi keessatti nama qaraa'isaa oolu quraanni kiyyammoo isuma isin argitan kana jechuudha dhugaa dubbanna maaliif tolchome amma garuu zuumii ergin naqee suuraa faatihaa guyyaatti si'a meeqa qaraanee ittiin salaannu kana ji'a tokko keessa ga'aan jira laal ji'a tokkoof hin deemaa jira haga yoonaan buuse suuraa faatihaan si hime baqaraa dhiisi hayyee ka eenyutu zuumii keessatti quraana qara'ee jira ree amma zuuzuun tun nu kuffisuu deemti ishiin hin dorgomnu لا والله لا تبسين كفزوا ديبان جروبال تاتاني جودل هدان نجرا برمان قرآن بوفتي ميكويا سوزو قرآن بوفترتا
لا قرآن هم بومنتي Dhageessaa qaraata. mee kaamii baruun fedha ka bareetan inni dogongora bakka jiru laaleetan isin duuka dhufa garee maal taatan Aga dandeessii ibsa. Ati quraana geessaa qaraate. bakka beetan nin qara Bakka barbaadde qaraata. amma sila diblamirra gannaa qara hayo bakka baba sanarra qara mee hayaa Suuruma Faatihaa, suuruma Faatihaa. Faatihaa. hayyee qara faatiha maali Ishii nu qaree kaati. Nutti nu qara. isin qara akkasin ilaalee qara mee Ishii gaafii si gaafadha achi keessaa. hayyee Wallahi akkanatti jechuudha. Markaza wayii akkanatti dhaqee ijoolleen garana nyaatte garaan ni maal jedhamti gaamee natti maqaamu man isin duuka dhufaa bara mee natti maqamaa Wallahi si jedhamti gaafadha. Qo'ii kaa fidadha. Garana nyaatte yoo ol bahee dubbadde rimaamna gooti. Akira sheetichi akkanatti dogongora ijoollee kana waraabee akkanatti eegsii tuqee itti erge yeruma san biloo rimaamna godha. Ijoollee muraasa keessa jajjabaatti yaa ballee bantii qoraan akkanatti hin qaraamu. Maasiyaasin ta'a lakka. Warri silaa quraana sirreeffatellee maali? Dabalu quraana isaanii ol bahee sagalee mataa xiqqoo akka waan bareechifatu ta'ee quraana kana dhukkee bittiin irraa baasa ka dhiiraallee. Ka shamaraallee xiqqoo quraana ol jabaatee bin ebaluun raaffase laa sirree miti obboleeyyaan. Maddiin tun amma haga isiin irraa hir'isuun dabaluu fi hir'isuun hin ta'u wala dhaalliina kana jechuudha. Ishi kanan beeytan. Ufi akkanatti warra imooti hedduun jira warra imootii mormatan. Isiniif malee yookaan barsiisaa wayii ta'eetii miti. Gaafii biraa si gaafadha Suuzu. okay Maaliki yawmiddiin. Maddiin achi jirtu maddii maaliiti? Gaafii biraa si gaafadha ammallee. hayyee Quraana keessaa baana. Huruufni furdatan huruufa meeqa? Akkamisaa? maal jettan Huruufni furdattu meeqa? Rubni furdatamee qara ammoo darsii sadii darsii 16 Huruufni furdattu huruufni huruufni jaa. furdatu akka yaani bakka Hurufa fittee ati dura. Mee hurufa fittee jaa gaafata. Huruufni naannoo quraana mormat quraana baqaraa qaraa ilaartii barra liftaanii Mee ko inni gaafata obsa hurufa fittee jennaani. rufa fittee jara hoggame qeeguu rufa fittee Gudii warra imoo qooyaa kaam. Warra imoo Imuurratti fittee. laa bijulatti fittee ani moo egin fe egin moo kasene anjeja rufa fittee hurufa biyyatti qaraanee garuu hurufa dhufnee eegimu inni nuti biyyatti qaraanee fitni jedhu immoo keessatti nu qaraa isaan adda beektanii Hurufa gagabbataa isaan isin gaafatan san deebisaa fi hayyee. hurufa keessaa maddi furdatusaa huruufa furdatu. Haalan gagabbataa kaa hogga qaraan misaalee hurufa keessaa kan furdatu jechuudha. Darsi jalqabaa keessa alif baataa jennee hanga yaa ka xumurum kana keessa huruufni furdatu meeqa? Okay, uruni furdatu qubeza sana kan akka xaafokkaatu sara fen furdata haa illee furdata Agar menjadi bialit. kamre Huruufni qalqalaa meeqa suuzu? Jilmu mattimi jilma. Akkatti dubbiin deemasaara hambaa ofiin deemamaa biqiltuu yookaan nama biraa nama usuum irra barataaru dhaqi aad gaafadhuuti deemi baradhu quraanni kana kun waan kanaan beeni quraanni meemi maaliin qaraan fakkeenyaata gootee sookiddaa fi waan sila maraqii gootee sookiddaa fi waan sila itti godhamu yoo irraa gatte fuudhanii sila kaan nyaata san quraanni illee akkas jechuu yoo amma fudhaq qabdilaan amma irraa deemtee waa gaafa waggaa tokko karaa toltu wal hayaabnu galatoominaan jechuu dandeetta. Wallahi warri imorraa fuunee zuumii galchee adaada maqaa keenya arganiin galatoomiif du'aayii akka waan ofii karaa sibneetitti du'aayii nu godhan. Tayyibaa kana dubbisa mee ustaaz. Ayyee galaa. Fareeftu muraara. Jiru. Omtiin cinqira qofa hin jiru warri zuumii.